Qotiyyoon qotan. Homaa isinirraan barbaadu Oromoon. Oromoon warra siyaasaa irraa gargaarsa tokkoon barbaadu nagaya qofa barbaada hin dandeettanii waliigala nagaya kennaafi. Minim maa ifalligum kanaan. Homaan barbaadu bara. Homa. Nagaya qofa barbaada ummata humna ofiitiin jiraatee bulu qotiyyoo ofiitiin qotatee bulu. Isa dhugaa Rabbii dubbachuuf yoo ta'e jechuudha. Dhuguma Rabbii dubbachuuf yoo ta'e gargaarsa tokko dhaaba siyaasaa irraa gargaarsa tokko warra aangoo jiru irraan barbaadu Oromoon. Nagayaan bahee qofa nagayaan bahee galuu qofa barbaada. Qe'ee ofii irratti abbaa qe'ee ta'uu barbaada. Qabeenya ofii irratti abbaa qabeenyaa ta'uu barbaada malee akka isin kolkolee waan garagaraa dhaabdaniif hin barbaadu. Ifaan galchinaafi bishaan hin galchinaafi karaan galchinaafi nagaya qofa kennaafi hin godhata waan kaan waan hafe innuu hin godhata. Karaa yoo barbaade waan hunda ifas yoo barbaade bishaanis yoo barbaade waan hunda uummanni uf danda'a. Dachii magariituu qaba hin godhata. Nagaya qofa kennaafi nagaa barbaada uummanni kun. Isin galeera. Bataam yaasaatina. Haalli amma uummanni keenya keessa jiru onnee nama cabsa. Nama dhukkubsa. Nuti callisuus dadhabne dubbannus nama itti dubbannu dhabne nama nu dhaga'u hin qabnu. Yoo dubbanne nama nu dhaga'u hin qabnu. Yaasaatina. Yaasaatina. Isin galee. Kana warri miidiyaalee filataniin booyina Oromoo hunda dhumaara filataniin booyina warri asirraa tiktokii kanarraa keessattuu warri feesbuukallee rakkoo miti ijoolleen tiktok illee filatanii akkuma amaaraa tokkoon booyina Oromoo hunda dhumaara wallaahi hunda kutaa hunda keessattuu yeroo ammaa kana salaaleef arsiin akka malee dhumaara filataniin booyina rabbi uummata keenya nagaa haa buusu carrishaallah. Wallahi nama gaddisiisa maal gochuu dandeenya humnaan qabnu rakkoon qabu hiyyummaan ummata lafaa fixaan jirtu nageenyatu ummata kana miidhaa jira nagaa dhabe ummanni kun nagaa dhabe nagaa san barbaadee dhabe dharra'ee mootummaan biyya tokko biyya irraa bahe yookaan saba irraa bahe saniif dursa kenna biyya kana keessa biyya amma jiraannu kana keessatti Tiraampi namni jedhamu kan amma biyya kana bulchaa jiru dursa biyya ofiitiif dursa kennaa jechuudha osoo biyya biraatiif dursa hin kennin hawaasa ofiitiif dursa kenna. Lammii biyya kana keessa jiraatu lammummaa biyya kana qabuun dursa kenna. Ameerikaa keessatti lammiin isaa akka miidhamne barbaada. Jiraatanii nagaan baanii nagaan akka galan barbaada. Yes dura dursoon san mootummaan keenya jennee kan nuti abdii irraa qabnu dursa yoo ummata kanaaf nageenya laatiin maali nageenya dhabameeti wannummaan ittiin jiraatu iyyuu maalti jira ummanni kun. Thank you so much. Enu kaitiano about Ibadah itu dong. Asli sekali. Olna basu keessanii hedduu galatooma anis waan guddaa jechuu osoo hin ta'in keessanii akka Oromiyaa keessatti namni akka ajaa'ibaatti dhumaara nama fixuun mootummaa haarawaa miti hedduu biraatti siyaasa nagartee waraana bilisummaa Oromoo deeggartaa mootummaa deeggartaa nama ajjeesanii kasalaalee mootuu adda waan Oromoo taate qofaaf duuta hedduu biraatti mootuu siyaasa makanii ajjeesanii ati abbaan fedhe Oromoo salaalee agartee sagalee ta'uun barbaachisaadha yoo abiyyiillee ka deeggartu yoo maroollee ka deeggartu ummanni salaalee mootummaa Oromoo deeggartaa qofaafis hin dhumaa ammaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartaa fi dhumaa ammaa mootummaa deeggartaa fi dhumaa gama hundaan dhumaa uummata salaaleetiif sagalee ta'uun hin barbaachisa maatis aslii waan jarraa kanaa kenniteef galatoomii waan uummata kanaaf sagalee taateefis galatoomii sin jechuu kooti waan guddaa haasa'uuf fedhan qabu. Seenaa dubbadhu. Okay, Doctor, hundumtu keessan akka mooltan fayyaa jirtu siniin jedheera. Carraa kennuu keessanii guddaa galatooma siniin jechuun barbaada jalqaba irratti. Waa'een uummata salaalee nama hundumaatti kan dhaga'amudha. Miidheechammoo yeroo ilaalle amma ammaatti kan isaanii kun baay'ee fiixeetti caafitti waan ba'eef jecha dhoksaatti utuma miidhamanii utuma dhokfamu gaafa humnaan ol ta'u uummatillee kun akkuma kanatti ba'ee sagalee ta'uu qabee jira. Ani wanticha akka kiyyatti kan salaalee bichaa sana bichaa balaaleffachuu osoo hin taane waanuma Oromiyaa kutaa 11 keessa jiru kana utuu balaaleffatamee gaariidha jedhee yaadan. Maalet amma uummati akka kiyyatti akka yaada kiyyatti gaafa taa'e ilaalee abiyyiillee marroolee deeggaruu utuma dhiisee gaariidha jedhee yaadan. Maaliif yoo abiyyi jenne waraanni abiyyi dhufee waraana mootummaa takkas goote jedhee jara ajjeesaa jira uummata ajjeesaa jira jechuudha. Uummati
abaa kara biraa kara sacaakaa jiru kara marroo du'aa jira kara abiyyi du'aa jira jaruma kana lamaantu kumaaraa taphatee kumaara isaan lamaan taphachaa jirantu uummata keenya fixaa jira karama gabaabaa yoo dubbanne jechuudha kumaaraa jara kana lamaan gidduu jirututi uummata nagaa fixaa jira uummata wallaalaa waan tokko hin beekne siyaasa jechuun maal jechuudha jettee namatti giyyooti gaafatti sitti himuu hin dandeenyetu dhumaa jira jechuudha sa'aatii kanatti. Ennaa achi bichaadha kan amma xiqqoo caafitti waan beef dhaga'amaa jiru wallagga keessatti amma maaltu ta'aa jira nama akkuma kana waraana mootummaa ta'etu qeerroo dhaqee ajjeese waraanni mootummaa wallagga lixaa keessatti torbeema kana keessa qeerroodha mucaan jiranii halkan hin deemee dhaqee mana buleedhanii namni itti geesse jiranii qeerroo tokko ajjeesan gaafa qeerroo ajjeesanii ilmi namichaa kan biraa immoo safarma sana zarii tokko hundi kana ilmi namichaa kaabinee waan ta'eef waraanni abaawwan immoo dhaqee caakkaatti dhufee qeerroon sila du'eef jecha waan nama guddaa nama hoomaan beenne gadi baasee rasaasatti dhugaasee osoo hin taane shuukkaarra kaa'ee qale chichiniidhaan. Waraan in sokkanni waraan abaawwan sokke isa kana qalee sokke sun sila isa sana ajjeesee galgala sokke inni kun immoo guyyaa dhufee isa kana qalee in sokke. Uummata ammoo ba'ee sodaachaa gaafa awwaaluuf ka'u isa doogayii dhaqaa oromoo akkasumatti waraanni mootummaa masitti dhufee godhee rasaasatti naqee lafatti naqee bira darbu. Zarii tokkicha keessaa nama afur yeroo tokkotti ajjeesanii sokkan. Sigalee kumaara hamma kana gahutu jira biyya keessa. Walumaa gara akkamitti jara kana lamaan gidduutti nagaan bu'aadha. Utuu jara kana lamaan gidduutti nagaan bu'ee jiraate utuu jarri kun lamaan olii galanii nagaa buusanii araaramanii rute. Yoo nan araaramadhan olii galanii araaramu. Yoo nan araaraman ta'e abbaan tokko aangoo fudhachuu. Mootummaan amma biyya bushaa jiru wantoota kana dhaabsisuuf aangoo guddaa fi mirga kan qabu isadha yeroo ammaa kanatti. Maaliif yoo jenne sa'aatii kanatti namni biyya bushaa jiru isadha. Yookaan jara kana araarfachuu. Yoo danda'e araarfachuu baate an hin danda'ullee jedhee gadhiisu. Yookaan an hin danda'u jedhanii gadhiisu yookaan immoo uummata kana shanee jedhee sodaate kana abaa'oo kana fukutee biyya keessaa baasu. Yookaan immoo ofii gadhiisee bushaa jedhee irratti gadhiisu. Akka kanatti uummata irratti kumaara hamma kanaa gahu taphatanii uummanni keenya akka kanatti dhumaa jiraachuunsaa baay'ee kan namatti ulfaatudha. Innaa uummati namni du'aa jiru kun immoo siyaasa hiikaa siyaasaa nama sitti himuu hin dandeenye yookaan immoo nama waan tokko keessaa hin qabnedha. Waa'een uummata salaaliif sagalee ta'uu ammallee itti fufee dubbatamuu qaba. Addatti kutaama 11 hunduma saafuyyuu waa'ee majara kana lamaan irratti bakka mootummaan biyya bushaa jiru kana irratti ka'uudha. Hundumtuullee sagalee ta'uu qaba. Sagalee ta'uun dhaabbachuu hin qabu. Gargaarsallee yoo gargaaranii qoraan irra dhaqan hin jiru. Inni tokko sitti dhufee ajjeese eenyutu du'aree hundumtuu lubbuu washachuuf maraata sila ta'eefu namoonni deemeetu gargaarsa godhaniif iyyuu namni deemee geessu jira jedhamee yaadamu. Uummata kana namoonni tokko namni nagaan tokko fakkeenyaaf dhaqee ilaala yoo jedhe karaa dhaqee ilaaluun qabu. Maaliif sitti dhufee si ajjeesa yookiin caakaa keessaa ba'ee sira kaarte deeggaraa mootummaa si ajjeesa yookaan immoo dishaan nyaata geessaa artaleetuti waraanni mootummaa kana ajjeesa. Isa dhukkuba iyyuu isuma rukutamee hafe iyyuu akkatti mana yaalaatti geeffatantu hin jiru laasii galee. Walumaa gala sagalee mata'uutu barbaachisaadhaan jedha. Ulfaadhuu mana keenya gashuu fi galatoomii siin jedha. Walalee isaa ilmaa waloo dhuban. Halloo. Walalee isaa. Naim. Ada walalee isaa. Dhugaa jettee mucaan dhugaa jettee ammoo Somaayin gargaaranii karaan gargaaranii hin jiru. Walumaa galatti uummanni keenya ijoolleen miidiyaa kana jirtan hundi keessan jechuudha. Namni haadha qabdan haadha tanaa sagalee ta'a baay'ee nama gaddisiisa. Haalli Oromoon hundi keessa jiru. Ganduma hunda baay'ee ganduma hunda rakkoon jira ganduma hunda boochi jira. Ganduma hunda nageenyi ganda ta'u hunduma dhabame. Oromoon nagaya barbaada. Uummata keenya rabbi nagaya haa bootuufi wanti rabbi dadhabeen jiru. Jara bosonaati waraat kiiloo jiru kan rabbi walii haa galchu. Hunda caalaa kanama gubu yoo alagaan badhe dhufeetiin obboloota keetti haadha keetti obboleetti keetti taphatu kana si guba. Ka kennallee boruuf ta'u walii galan jettee sun obsita beeki. Yoo ka bosona jiru si miidhe yoo ka angorra jiru si miidhe hin obsita bara. Rabbi nu waaqayyo jettee obsita. Yeroo osoo jarri kun lamaan jiran immoo alagaan badhe dhufee